Ammayya mari maruliyo nabbi korri bari yashodeyo. Amma ni kana maal jedheen daggootti kunuunsa maal jedheen daggootti maqaa si jaallattu meetiin nama jaallattu qabdiin jedhaani itti rakkaa itti dhufaa kanatti immoo narra hin jiru garuu lakkiin nattaaf dhufa meetiin nama jaallattu qabdii kun salphinaadha salphinuufi kana caaluun ta'eera. Maaliif dhufamu? Mas mata ya. Dago. Mana dubis tadi senang dubis ini. Mas. Namurat ya. Mata. Kanjuro. Mati bela. Keessa deebii isaan qabne irra ittini. Murtaa'ee keessa deebii moo tokko isaan qabne isa murtaa'ee beektaa. Maatti itti murtaa'a. Akkuma itti jettetti dhaqee maaliin jedhaan nan dhaabadha. Qalaa akkasii si jaalladhan jedhaan maal gadi fuudhu. Maa baate bakka nammoo jaallatte argeera. Anatti garuu tun ariifatu ta'eeti. Ariifatitti maal qabaa? Kanarra akkam ariifata? Maal nan ariifadhanii itti machuu. Baay'ee ariifatte dhufa. Haa ta'u inni reefu ji'a meeqa duukaa jiraatte maal goote? Mamatti baay'ee jarjartee takka gootu mee takka obsi. Maaliin obsa maal taateeti? Simini anne engadda itti malee deema tana dhukkubsaa. Jedhaan ture engadda miiratti ta'een jedheetu mee amma obsi. Maaliif na obsaan? Maal beekkate waan oskaas jiramu? Rakki anu amma tokko hin beeku garuu utuma immoo wanti kun buleema bishaatee ittiin neeti gaarii taa'adha. Bulee bishaate. Illee qabattee adeemta. Ani bulee bisheessee haasa. Anatti naaftaatu. Maali sitti naafatti madunaan hin jedhee ture ergi ati itti madunaan jetteedhaam kan wanta hin jedhee itti mushaakalee itti qophaa'ee kan hin dhufan koo satu jettee fedheeni. Hiriyaa keetti naaftaatu. Eenyutti ni naafe? Anatti maali rakki aan koon qabadhee deeme maal rakkoo maal qaba? Maaltu itti fidee sitti naafuu kan dhaqee jaalallee koo arraa oon dhaqee sin jaalladha dee natti naa gammaduu qabda. Anna jajjabeessita gochuun na gorsi ta'ee si bira dhufe malee maal takka si godhasi? Akkan si gammadu beekta. Mana dukkaanii dhaqee itti madheen dhufan. Naa gammadis naa dhisisi nan dhaqanii itti meeraam silaafuu fixeeraa manoo bakka hojiin naqattee naan bayi kottuu dhaabbadhee sin eega. Safarattee dheeraan. Nan dhaabaan itti naasaa waan nattaa saamuu sammuu waan hundumas akka jirutti akka itti gaaficha. Seenaatti matteettiin itti madhee dhufa ati taa'eeti. Seenaa gaagaa biizii taate asuma taa'e. Dago obsaan aannan goromsaa dhugaa Oromoo. Ati taa'eeti dhagaa keessa reeffadhu malee kottu taa'e. Maal taateeti dhiisiidha moo? Dhiisiisin jechaan jiru. Amma waan tokko si taasisa. Amma tu isheen kaatee anu nama hin jaalladhu qaba siin jettee maal godha? Nama hin jaalladhu qaba. Durbi immoo nama namtu saatii qaba. Maal taateeti akkamitti nama hin jaalladhu qaba nuun jette isheen silaawwan nutti himtu maaliif mudhasiiti maal? Amma kana wajjin jiraannee nama jaalladhu akka qabdu yoo nutti hin ta'e. Jechuun naannoo akkuma carraan jedhe malee haa ta'u gaa. Akka carraa baal mina amma tuu jaalallee qabdu ta'e intalli kun tokkoffaa wajjin nagaa. Lammaffaa nutti himti. Sashee yeroo baay'ee dubartii isaa bilbilee tuttuqfattee ta'e. Maarri tikistii ishee baa guyyaa ta'e faan argaa fi lakkii waan biraa waanuma tokko barreessitee qoyuma teessee tuttuutti malee ati bilbiladha maal lasee tamoo lakki ishee waan maal sila nutti himti. Isheen tole naa itti yaadda nan deema. Ammatu isheen dagoo akka obboleessa kootiin jaalladha jettee maal taateeti dhiisutti machuu. Lakki ani dhiisiin jettu. Maaf akka obboleessaatti na ilaalte ree? Tokko obboleessaatti na ilaalte ta'eeti immoo yoona kana wanta obboleessaaf ta'u kanatti himte. Wanta obboleessaaf godhamu naa gooti kaa. Wanta obboleessaaf godhamu naa gootee ittiin ta'e. Wanta isheen naa gooti sarara jaalallee ta'u akka isheetti na ilaalti. Ija keenya keessa fa'aa maal isheen akkasitti na ilaalti na garta. Mee kottuun sodaatii ni ta'e. Meelambii. Waa tokko yaaddeen asitti maddeen dhufa. Keessan baay'een gaatte maddeen dhufan jedhanii. Maal taate? Hello Sheno. Meetiin baartii miti duukaa bahe. Lakki booda goon arga jettee baartii duukaa bahe.
Amma reefu na biraa deeme. Haa ta'u dafqa. Meetii? Dhaabbata. Maal taatee? Isaa qaata. Haa? Isaa qaata. Gaafa kamidha? Hojiidhaan? Eessaan naga dhoon? Maal taatee? Fakkaatan hojiin kan deeman. Kaamu? Gosa nama nagaa fakkaate. Jaboo jiwaa wal qabdee fakkaata. Lakki haala godoo jireemtu sana jedhe malee. Anaan ergee humna dhoosu jalqabdeedhaan guyyaa baay'eedha kan asirratti qabdu. Arrana dhoositee gaaffii tokko na dhoositeeta ammas gaaffii tokko na dhoositeeta. Maalis maal ta'e natti hin galee ilaajjoo dhoka seenaa wajjin yennaa dhiisee deemta sana meeqa? Seenaa godhu gaaffichaatti ansaa wanta gocha illee xiqqaa kan takkis na dhoositu gamaa haali gaaffiidha. Hojii tajaajila kee otu argita. Maali? Turtaka. Maal wanta ta'e? Maal? Anoo waayyuu hin taane. Waayyuu hin taane. Silaatuun hin beekinii wal qaxartanii moos maal taatee otoo hojii deemtuu siin dubbisanaa jettee miti itti himee? Ture maali wanta hundumaa si beeksisuu qaba moo namni tokko wanta godhu hundumaa sitti himuu qabdi moo? So maal dhosaan obboleettii godha? Maal obboleettii kee taate maal namni bahee galu maal jechuun akkasumatti boonaan immoo karaa irratti arginu dhufe. Naaf naa bilbileera. Maarree bukkee deeme. Yaadduun jechuu qaba inni si yaadaa ture. Dhiifama garuu akkas jechuufis barbaadee. Fannis jechuusaadha. Naariin waa'ee isaa. Si yaadee. Yaaddaa miti. Achuma barbaadee. Malee maali ani waan dhoskaan tokko hin jiru. Wanta dhoskaan tokko hin jiru. Anoo dhimma ta'eef ishee barbaadee ture. Geggeessaa ammaa barbaachisa. Dhimmichi dhimma maalidha? Maal isinitti maaf geggeessitaa? Geggeessaa ammaa barbaachisa. Amma ishee maaf geggeessitaa? Qofaa ishee dhaquu hin dandeessi. Qofaa ishee galuu hin dandeessi. Guddoodha. Maaf sodaa maal qaba? Maal ta'a? Maaliif geggeessita? Qoosaan minnaa dhaqu. Amma hin deemnu? Qoosaan maalidha? Eessatti deemna? Maal ta'a? Hojiin deeman. Maal jechuudha? Maaliif waama ta'e teenyee kun haasa'ee dhimma isa deema? Teenyee bashannanni. Takkaamma maaliif? Dhimma koositti ni manne qaba. Lama keessanitti ni manne. Hojiin deema. Seena beektamti. Dagootis beekta. Akka hojii deemu beektu natti guyyaa haara seenya. Maalitti guyyaa? Daqiiqaa iddoo miti waan qaba. Haa ta'u. Mana cuftee taati? Cufteera. Dudduuba ba'e. Cuftee ma baateera? Attuun cimteestiin. Attuun wantoota kana keessa uffata fa'aa bakkee haftanii qabdu. Maal ganama kana maal tafaa? Waan biraa bakkee fa'aatti waan dheesne. Ay dagoo. Aduma qoostamti? Haa ta'u. Osuma asuma teenya noo dhimmi jiraate. Maaliif beektaa? Otuu ishee eegduummoo manaa waa badaadhee dhadhaa. Akkasumas immoo isinitti ni madda bakka. Dorgommii walaloo tokko bahe. Isa naa ilaaltu naa gulaaltu dheeni. Ande dhufeera galan ta'a. Dokkee qaba qoy achiin hin ta'a. Kun immoo hin ta'u achii kee. Asuma wayyaa. Achii kee maali? Eekkee dhugaa kutaa sirran ta'a. Anoo. Asi wayyatte? Eeyyee. Haa ta'u kasee. Nu dubbisi kaa. Siniin dubbisaaf. Sa'aatii immoo bitadheere. Bareeda dhugaa. Sa yeroo darbe naa laatti dhaamate kun. Kumni? Baay'een sirraa bareeda akka keerraa kanaaf dhiyeessii ilaallenis. Harka mirgaa kootti naa goote. Isheef maaliif hin bittanii isin? Kuna kanan biteefi. Nan bitaaf amma yeroo dhiyootti nan bitaa fedhee yaadaan jira. Nan bitaafi? Maaliif? Maal rakkina qabaa seenaa? Maaliif si bitaree? Nu dubbisi mi'aati. Dorgommii dhagaa seeraan na dhaggeeffadhuuti. Maaliif dheetaa? Artistii moo artistii matu bata. Kanaaf iyyuu ishee taanee taa'uu barbaade. Inni ishee taanee taa'uu barbaadeef iyyuu. Rakkoon qabanaaf as naateera. Siiteera? Tole. Na jaallatta. Baay'ee dhugaa baay'ee si jaalladha. Mata duree walaloo koodha. Mata duree walaloo kooti na jaallatta jedha. Isheedhaan immoo hin jedha haasaa ishee. Maaliif ree isheedha akka kanaatti sirriitti kan gulaalu isheedha waan ta'eef. Isheedhaan moo? Isheedhaan hin jedha. Maaliif akkas? Maaliin sirbitin sagalee ishee walaloo an akkas akkasii nama macitti dhiyoo jiru beeka deemi.
jedhu dhaggeeffadha na jaaladha. Beekanuu deebii kee kam dhagaa beektu seeraan naaf hubadhaashi achitti gaafan dorgomu akka warri dorgomsiisan seeraan na hubatanitti. Beekanuu deebii kee wallaalee sin gaafanne jaalala kanaaf qabus rakkanoo wallaalee sin jaaladha siin du'a akka tinaan jettu jaalalan siif qabus akka tinaaf hubattu. Eeyyaanuu beeka dhugaa wallaalee akka tinaan jettu akka tinaaf taatu waan waan barbaade. Rakkina yoo ta'e gidiraas yoo ta'e maantiidhaan jibbamuu hormaan arrabsamuu dawallee yoo ta'e akka tinaan jettu lakkanoos hin galu. Eeyyaanuu beeka dhugaa wallaalee jecha mimmiidhagaa onnee nama hatuun sin jaalladha lubbu akka tinaan jettu na jaallattaa jedhee yeroon si gaafatu malee ani garuu xiqqooma saalfadhu. Si gaafachuun koosii ofumaati malee deebii ati naaf laattu dhugaa wallaalee. Eeyyaanuu beeka dhugaa wallaalee waan ati naan jettu jaalallee michuu warra maaltu argame kan akkas naan jettu jaalala irra darbee lubbuu akkansi qabu dhuguma dhan beektu. Eeyyaanuu beeka dhugaa wallaalee akka ati naan jettu akkansi jaaladhu fuula koo ilaaltee hubachuu hin dandeessu fuula koo qaqqaba yaa bareedaa jaalalan siif qabu akkamiin siif ibsu akkamidha. In xumurre gaamma immoo ganaamoo manatti immoo otummoo namni direct na godhu jiraatu fi bakka akka yeroo sana jedhutti seeraan akkas jedhee miira sana fide akkan jedhuuf immoo walalichoo isinitti toleera ta'e nan godhaa jechuudha shaakala kunti. Baay'ee namatti tola dhugaa. Dhugaa sitti toleera? Baay'ee. Dhugaa sitti toleera. Garuu eenyuuf barraa'e wanti kuni? Anoo Dorgommiif dhagaatti dorgomuuf dhabdee. Dorgommiif miti wanti kun kan barraa'e. Kan dhugaa baay'ee natti toleera natti iyyuu kana dhugaa rabbi. Maal gochaartu? Anoo salaaluu fira nabbiteef hin jenne ati maal taate ati? Maal argitee tamni kun of? Maal re'uun qaqqabee laala rakkina maalii qaba? Maal ilaaltu iyyuu qabdee eenyu barreessite natti nabbaasa? Maal abbaa maaliif hin barreessare dorgommiif hin barreesse noo maal akkas nama gootu sini? Maal re'uun qaqqabee rakkina maalii qaba? Seenaa qostiin isheen isatti dagoo. Nan deema. Maalessa daxxaree nuu sirbiisa okke malee maalessa daxxaree nuu walalaan mitiire? Eekaa. Si geggeessoo yookiin immoo? Lakki. Deemti qophaa. Nu sirbiitii sirba kee sokkuu hin dandeessa malee maal akkasitti fayyumu? Ittiin qophoofne. Maalitti qophaa maalii gaafataa? Nageenyi ittiin qophoofne. Yeroo hundumaati suuqii keessas akkas naannotee sirbitee irra nu bira geessee ittiin qophooneetti. Amaleen gara waltajjiitti. Egaa. Kasheen bareeduudhaani. Maal sirbu? Beektaa sirbu? Ammayyaa marii maruuliyoo nagubee qorri barii yashooleoo alladoo bishaan keessa maruuliyoo nani jaara gurdumoo maruuliyoo na yaaddoo hidhaar keessa maruuliyoo yemmuu nyaata boqqolloo maruuliyoo. Ammayyaa marii maruuliyoo. Na ajjeesuun si. Na ajjeesuun darboo. Maali kaa? Anis nama. Edii si lafa eeguutaa kana. Seera bakka. Dagoo. Intalli kunni maaliif akkas bareeddi sagalee ishee amalli ishee waan hundumti ishee kamaaf akkas nama eeggatu Amma sadhiisii? gaafa duraa sochii Amma sadhiisii? Dhugaa baay'ee nama gaariidha. ati nama gaarii naan jettani namni baay'een nama tasaabii naan jedha nama siinoo naan jedha nama bajaajii naan jedhanis jedhu gaarii naan jetta ati gaarii fardi harkisu naan jetta naan tokko akkamii nama tasaabii nama xiyyaaraa naan jettu. Qosaan dhugaa jechi ani dhiirota baay'ee argeera amala isaanii naannoo ilaalii dhiirota baay'ee argeera jechi amala isaanii isa ta'uu bifa isaanii qoosaa isaanii masanii yeroo baay'inaan dhaggeeffadhan ilaala garuu ammumatti nama katti arginu deebii kanaa sirrii madhaan atimaayyuu argattee dhamiti boonaadha animmoo nama akka meetii man dhabe. Maalati maal taatee ati boonaan achi jira
Kottuunis gala. Wayii nama hojii hin qabne ta'e. Maal? Diishii sirreessa dhaqee namaa banii turani. Hin fudhanne dhaqeen sirreessoo ta'e manattis maqseeni. Manattis maqseeni dhaqee fudhadha hojjeta malee. Maal jechuudha? Utuun sin argina ammoo torban tokkoof deemtamti? Utuu bittu akkan si yaadu. Ati na yaaddu. Maal dara inni itti deemti? Tole. Haa ta'u bakka. Meeti. Shaa. Kenapa di tarik? Kenapa